Atnagaa keeti jirta mini jirra kunoo galata waaqayyo maal taanatti jeba jirra kunoo galata sa akkam reeji nooti keenya asuma ta'i gore nooti yeroo darbe immoo akkam beektaa si argee ture yeroo meeqa hin jiramnire waa'ee hojii si kaasuuf nan yaalan ture garuu si arguu hin dandeenye torbee darbesi fageenya irratti wal agarre natti fakkaata. Fageenya irratti si ilaalan. Sana booddee haasa'uu yaada ta'e tokko waan hin qabateef si kaasuu hin dandeenye yeroo biraan nan arga deeman yaadee ture akka carraa ta'e immoo wal argannee jirra hojii tokko tokko waliin akka hojjennuufini keessa koo bulee ture amma baay'ina itti dheerate arguu kootti xiqqoo see maal hojjennu Gila. Lemon parang kui. No. Jadi malah imajinasi kita resitrik. Jesus. God have mercy upon us. Think say they wise.
ajajam? Ajaja itu kah? Maal sih firus. Maaltu jira? Lafa moo waanuma? Waanuma. Loozii shaayiin hin jira. Shayii manaa miti. Shaayi? Siifoo? Anaa fi bishaan ni jira mini? Bishaan jira Bishaan qabbanaadha. Waanuma deedeettu? Waan naan ta'u. Akkamtu ture yeroo baay'ee gaafan waan fayyadamu naan ta'u si maaltu ture gaabeetta yeroo baay'ee si arguuf hin ture si argee yeroo hin jirutti immoo fageenyarratti waan wal agarruu fi si kaasuun natti ulfaate ture haala hojii sanaa jechaadha. Hin beektamni hojii biyya keenyaa kana immoo hojii adda addaa yoo oomishte malee akkasuma madda galiin argattu. Atis akkati barnoota kee xumurtee carraa hojii illee hin arganne nan beeka. Garuu hiriyoota baay'eetti waan dhiyaatuuf haalota baay'ees waan keessa beektuu fi nagada ta'e hojii ta'e waliin utuu hojjennee barbaadeen ture beekte. Bareedaadha. Barbaadee tabni? Anis nan barbaada. Akkam garuu sinkomatu natti fakkaata hiriyaa kee mariisisi. Eenyu? Hiriyaa jaalallee keessa naa? Obsaanuma? Mariisisiitii maaltu ture beektaa? Haala baay'ataa isaa yoo kam ta'eyyuu ana amma danda'amaa ta'etti sii mijeessuu nan yaala. Fayyadami an sii mijeessuu nan yaala. Maaliif rakkina baay'ataa natu mana kotumootiksii sanaatu banne baay'ee gaarii natti fakkaata. Sii mijatamoo nan yaada. Yeroo baay'ee wantoonni akkasii qulqullina akka qabutti irratti hojjetaan oolan waan ta'eef namoonni keenya kun immoo gaarii nuuf taa'ee yaada madda galii siifis hin ta'a yeroo hojii carraa gaarii sii taa'ee nan yaada. Isa kanaaf yeroo baay'ee akkati hiriyaa keessanas mariisistee hojii kanatti tuu galtee sindii miti hojii kanatti tuu galtee baay'isnee gara hojiitti dhufamee injijjira beektamini qabbaneedhaa fi gaaddisaa yeroo darbee akkasittiin yaada akkasii nama mariisisanii hojii baay'ee bareedaa tokkoon kaasee fi hojjetanii baay'ee milkaa'an ba'a. Anis akka itti rakkachuu qaba. Turuudha. Hojii keessa yoo hin galle anas sammuun kun boqota. Atis erga maatii keessatti boqotanii hojii kanattis gammaddee jette gara gaa'ela keettis yoo galte gaarii ta'e yaada yoo carraa argadhee arganis hiriyaa keessa naaf nan kaasan ture. Waan bareedaa muunaa ka'a. Kaasan. Homaamini kaasan.
waan ajaa'ibaan arge. Maada. Ati gareen si galaafatteemsi. Ati hin jirtu. Ati cira tokko hin jirtu mati. Anaam. Qoy. Hiriyaan kee maqaan ishee boontuu miti. Boontuu reessa tamma isaaniitti gara waan argee dhufe tositti meesiin jedhe. Maal goota ree? Gurbaa tokko wajjin fuudhee laafuu akkas mana Waa eenyu as hartaati? boontuu rakaa boontuu beektu adii. Maal goota ree? Maal taatee buleessu? Siingallee fi tokko argee kanatti argee. Maal argite? Boontuu fuudhee tosii jedhe gurbaa tokko. Boontuu eenyu waa eenyu haasaa hartaa? Boontuu isaa maalidha? Isheetti jaallatu miti. Baay'ee na jaallatti baay'een jaallatti. Wayyoo maatti jaallatti ree. Tijjiibidem. Tiganti. Maal goota? Washee kun sitti mu. Sammuu keessi dhukkubaaraa maal taate? Maalee moo waan arganii muuyi. Hin beektu ati amma akka isheen na jaallatti. Maal Dhaggeeffadhu Yeroo inni taasifamu Qoy maal goote natti miti ragaaggayi? Karaa deemaa jiran. Osoo karaa deemaa jiru karaarra gurbaa tokko wajjin deemti. Gurbaanaan jechaa jirta. Maan ree maan rakkoo qaba ree? Maal Dhagee. argite? Nan argee isa iyyuu akka inni baronganaa sitti maaraama. Nan argee mini. Ati isuma sii ta'a wanticha gochi kuni gocha. Wajjini boontuu. Tole haasa'e maaltu ta'e? Gocha inni godhe ajjechaa wal qabata sitti mana dhaggeeffadhu. Maal godha sitti fakkaata? Inni deema karaarra hammatee deema bu'aa jala buufee. Nan ilaalee hoteela keessa bada. Hoteela mana nyaata sana keessa gaafa badan. Hoteela jedhaa maal? Hin beektu yoo ta'e. Dhaggeeffadhu kaa. Hiisi akkasitti naasa'amu. Ajalaan mul'attuu hin jedhama jala kaa'ate. Dhaggeeffadhu maal taate? Naarsaa manaa gocha akkasii. Boontuun eenyudhaa fi jaalallee isaadhaaf. Maal taate? Yoo isin waan barbaadde goote akka itti dubbachuu qabdaati. Maal goote argite? Maal uumte? Nama wajjin dhiiraa wajjin deemte mini? Maal amma kan odeessu maalis si gaafata? Eessatti amma eessatti? Obsana dhaggeeffadhu. Fuudhee mana nyaataa lixee isa gaafanne booddeen deeme isa iyyuu waan inni godhu safuudha malee. Laakkasittiin hammatee mana keessa badee ofitti cufani. Maali sina sobaa? Maali keenya Maal? ofitti cufateetu keessaan cufata. Jalqaba maal godhee magarajaa jiru. Jechuuf ofitti cufate. Ati maal waa'ee boontuu haasaa jirta? Hootee sana taati. Dhaggeeffadhu. Maal? Ija koo guutuu argee miti illee. Amma makka isheen na jaallatu waan ati beekaa. Dhaggeeffadhu har'a waan qabne. Amma nageessi beekaa nageessi aan of takoo fixadhee. Torbee irraas istaadeemii gara irraa yeroo isaan deeman fudhatee Maal bobba'an. taate? Jirukkumaa kun sana gaamitiisi. Yeroo hundaa argaman safara isaanii Yeroo Amma hundaa nageessi argita. bakka isheen jirtutti. maalis si geessuu danda'a ari'aan argeera fudhatee bobba'ee dhabate mana nyaataa keessa dhagaa barbaada. Amma waanuma baay'ee akkam baay'ee jaalladhu waan beektaaf akkas goota miti. Ija kootiin argee miti ree si ajjeese wannu maal. Sadaqaa. Nan deema bakka isheen jirtu na gaga. Dhugaa jiru Maal karaa. taate obboleessoo? Ija kootiin argee miti nan dubbadhe bakka waan bobbaa jala kaatee ol galchee itti cufatee waan inni godhe hin beeku hundanii maaree maal. Maal. Inni kun. Ariifachaa jira. Kot. Ariifachaa jira. Waan argee hunda himeera ariifachaa jira. Ariifachaa. Ani booni ko maal godhaa jirtan jechuudha. Amma makka ishee jaallatu hin beektu. Inni yeroo hundaa waggaa meeqa amma kan ishee wajjin qabamaa ta'u. Sitti illee gaafa waa'ee maal amma siin gaddisiisa. Maal inni bakka jedhi yaasee jiru. Bakka inni keessatti beekne Deemi, inni qabachuu kee barbaadu deemi amma. Gaasa waan amma argite deemi. Maal gaama? Gaafatti haasa'e waan argite. Waan argite? Itti haasa'e gaa. Eessarratti kanneen keessatti. Isa namni isaa wajjin mana biraa jira. Obboleessa sana wajjin. Ishi maal gooti amma mana keessaa maal gooti?
Mana siree dhaquu mana keessa deemu maal barbaachisa? Obboleessa isaa amma bakka jiru adda baafama. Wajjin matuutanii isin isee wajjin. Anatti shakkii moo wajjin matuutanii isee wajjin. Nuti bakka boqonnaa mootii dhufaan jira. Karaa irratti hojjetaa. Maal argitee tokko deessu? Karaa irratti argitee? Obbolummaa waliin galanii namni wajjin waliin hojjeta. Callisee nama hojii waliin hojjetee buna shaayii waliin gargaaramee haala biraan hiriyyaan namni wal jaallatu jira. Ammas isin dhaggeeffadhaa ammas isin dhaggeeffadhaa. Kuni dadhabina isaanii waan jajjabeeffamu waan hin beeku. Namni yoo lafa buna shaayii waliin taa'e akkasitti miti kan inni dubbatamu. Obbolummaa walitti nyaatu jira walitti nyaatu. Hiriyaa dhugaatii immoo namni waliin jaallatee wal jaallatu maal mara kookana maal akkana odeessu maal argata. Qoode kanaaf hojii irratti hojjetu hojii qophaatu yoo hojjete maal ta'a. Ammas inni hiriyaadha. Kanaaf achi kana booda waan akkasii ta'uu of eeggisiisa. Deemi amma ija kee arguun barbaadu. Maalidha? Maali maantu ture? Asai waan argite sila waan argite dhufte asai. Kunoo isa gaafadhu.